Kabajamootaa fi jaallatamoota maatii Waaqayyoo biyya keessaaf biyya alaa kutaa biyya garaa garaatii as waldaa fuula Waaqayyoo turtu jedhu keessatti kan argamtan bakka isin jirtanitti nageenyi Waaqayyoo inni guddaan inni guutuun inni irraa afaan dachaadhaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii oolmaan turtiin Gooftaa wajjiniin gaariidha miti. Ana bira wanti hundumtuu gaariidha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ani obboleessa keessan Paaster Siidaa Margaatii Waaqayyo nu gargaaree guyyaa kaleessaatii jalqabne walii wajjiniin dubbii Waaqayyoo barachaa kan jirrudha. Hafuurri qulqulluu waan guddaa nu barsiiseera guyyaa kaleessaa. I think namoonni jalqabaa kaastanii na hordoftan waa'ee dheebochuu kan jedhu macaafaa yookaan wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 kaasee hanga 39tti kan jirurra dhaabbannee walii wajjiniin dubbii Waaqayyoo akka ta'utti hafuurri qulqulluun nu barsiisee wajjiniin barachaa turre. Har'as itti fufnee Waaqayyoo walii wajjiniin barannaa dubbii Waaqayyoo nu barsiisa. Waaqayyo nutti dubbata. Macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos waa'ee hafuura qulqulluu akkamittiin akka dheebonnu nutti dubbata jechuudha. Waa'ee hafuura qulqulluuti. Akkuma lafti bishaan malee jiidhinsa malee waa biqilchuu hin dandeenye, namni bishaan malee jiraachuu hin dandeenye, lubbu qabeessi kamiyyuu bishaan malee jiraachuu akka hin dandeenye, amanaan waldaan kiristiyaanaa tajaajilaa haa ta'u whatever it is, namni kamiyyuu hafuura qulqulluudhaan ala jiraachuu akka hin dandeenye macaafa qulqulluu keessatti argina. Hafuurri qulqulluun kun Yesuus akka kana kan inni dhaadheessee dubbatu waa'ee isaa kan inni lallabu maalinni jireenya keenya duumessi isa simatee isaanii duras dhoksee jedha. Abbaa keenya gargaarsa kee farjummaa kee hundumaaf si galateeffannaa. Galanni maqaa keetiif haa ta'u. Tu si galateeffannu amma anii fi qulqulloonni warri ati dhiiga keetiin bitte, warri ati qulqulleessite, warri ati dhala koo jettee waamte, warri ati ofii keetti michoomsite, warri ati hidhaa irraa hiikte, funyoo du'aa irraa hiikte, gootaraa du'aa keessaa gara jireenya bara baraatti fidde sun fuula keetti walitti qabamne yeroo hundumaa araada keenya isa ta'e, yeroo hundumaa beela keenya isa ta'e, yeroo hundumaa barbaachaaf hawwii keenya isa ta'e dubbii kee dhaga'uudhaaf fuula keetti walitti qabamneerra. Akkuma nu barsiiste nutis akkuma sirraa barre fuula keetti dhufne, atis akkuma nu barsiiste ittisa tokko malee qabaa tokko malee maqaa kee maqaa Yesuusiin dubbiin kee jireenya namaa hojjetu, dubbiin kee laphee namaa hojjetu, dubbiin kee guutummaa jireenya namaa hojjetu, jireenya keenyaaf gadaa lakkifamu, gaaffii keenyaaf deebiin gadaa dhiifamu. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya humnaan haa hojjetu. Yakkaaf cubbuun keenya tosuu hin daangessiin dubbii kee nu ergi, dubbii keetiin hidhaa keenya hiiki, dubbii keetiin gaaffii keenya deebisi. Humna dubbii keetiitiin jireenya keenya nu hojjedhu. Maqaa Yesuusiin sagaleen gadi nuuf haa dhiifamu. Utuu sagaleen kun dubbatamaa jiru, utuu sagalee kana dhaggeeffataa jiranu hidhaan namoota baay'ee hunda isaarraa akka hiikamu. Utuu sagalee kana dhaggeeffataa jiranu balballi seexanni cufe akka banamu. Utuu sagalee kana dhaggeeffachaa jiranu balballi cubbuudhaan dadhabinaan cufame deebi'ee akka inni sirraa'u. Jireenyi isaanii araara keetiin akka guutamu, gammachuu lapheen gammachuu dhabe gammachuun akka guutamu, lapheen boqonnaa dhabe boqonnaan akka guutamu, keessi abdii dhabe abdiidhaan akka guutamu. Yeroo kanaa jalqabee humna du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiin dubbadheera. Dubbii kanarratti humnaan naa cimsi. Sagalee kennuuf ergi nu tajaajile. Akkan dubbadhu fayyaan ittiin dubbatan gannaa lakkise. Sabii kee dubbii kee akka dhaga'anii fayyaan ittiin dhaga'an gadhiisiif gidduu keenyatti of mul'isi. Ilma kee Yesuusin nutti agarsiisi. Maqaa ilma kee maqaa Yesuusin kanaan kan morman, dubbii keetiin kan morman, raciitiin yaada namaadhaa, fedhiin namaadhaa, barbaachi namaadhaa akka hojjetu kan godhan macci hafuura hamaa maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosin kan dhahaman haa ta'an. Hafuurri qulqulluun nu haa gargaaru. Ayyaana kee nuuf baay'isi, nu gargaara, nutti dubbadhu. Maqaa jaallatamaa ilma kee Yesuusiitiin ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa Waaqayyo nu gargaaree guyyaa kaleessaa walii wajjiniin wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 haga 39 irra dhaabbannee kutaa macaafa qulqulluu iddoo garaagaraa immoo caqasuudhaan icciitii guddaa ayyaana gordommaa fi
waamicha ayyaana gordummaa irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namootaaf taasise irra dhaabbannee waa'ee hafuura qulqulluu yaa'aa bishaan jiraataa isa laphee namaa keessaa maddu isa jireenya kennu isa al tokko dhuganii barbaraaf dheebuu ba'an waa'ee hafuura qulqulluu waliin wajjiniin haasa'uu jalqabnee turre. Itti fufnee eeriyaadhuma kanarratti dubbii waaqayyoo waliin wajjiniin akka dubbannu isinitti himee waan ba'eefi garuma kanatti ammas deebisee isin jajjabeessuu barbaada. Egaa akka kanatti akka wajjiniin turru kan haala nu mijeesse waaqayyoodha. Kan walitti nu qabe waaqayyoodha. Gurri keenya kun dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf banamaadha yoo ta'e waaqayyo dubbachuudhaaf qophaa'aadha. Waaqayyo dubbateera taanaan immoo dhimmoonni keenya sirraa'aniiru. Dhukkuba keenya irraa fayyuudhaaf special keezii nun barbaachisu hojjannee milkaa'uuf special keezii nun barbaachisu just waaqayyo dubbannaan wanti hundumtuu dubbii waaqayyoo keessa jira. Kanaaf macaafni qulqulluun waaqayyo waan hundumaa karaa sagalee isaatii uumeedha. Ta'i jedhee uume sagalee isaa gaafa jennu gama biraatiin immoo karaa Yesuus Kiristoosiin uumeedha. So waa'ee Yesuus gaafa dhageessu gaayidaansii fudhattaa jechuudha. Gaayidaansii fudhattaa jechuudha. Jireenya keessan keessatti wanti isin dagachuu hin qabne wanti isin yeroo hundumaa testi gochaa jiraachuun isinirra jiraatu waa'ee gaarummaa waaqayyooti. Gaarummaa waaqayyoo keessatti wanta ati gonkumaa dagachuu hin qabne provisionii waaqayyooti, protectionii waaqayyooti, gaayidaansii waaqayyooti. Kana gaafan isiniin jedhu waaqayyo si eega, waaqayyo si gaggeessa, waaqayyo waan si barbaachisu hundumaa siif dhiyeessa. Kanaaf egaa maal gochuu danda'u nurra jiraata? Dubbii waaqayyoo dhaga'u nurra jiraata. Macaafa Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 1, Isaayyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irra dhaabbannee guyyaa kaleessaa waliin wajjin waan bal'aa kaasneera. Speeshaalii macaafa faarfannaa boqonnaa 78 lakkoofsa 15 irra dhaabbannee waa'ee katticha isa lafa onaatti falaxame yookaan adda adda cabe waa'ee katticha isa bishaan keessaa dhangala'e bishaan laga fakkaatu bishaan galaana fakkaatu keessaa dhangala'e namoonni hundumtuu dhuganii dheebuu ba'anii akkuma kana waa'ee tabarnaakil yookiin immoo waa'ee dunkanaa waa'ee gordummaa waa'ee kooteej kan jedhu waa'ee suukoot yookiin immoo waa'ee gaaddisaa waliin wajjiniin ilaalaa turre jechuudha. Kun hundumtuu ilma waaqayyoo Yesuusiin ala hiika waan hin qabaniif tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irratti kattichi nuti bishaan keessaa dhugne Yesuus akka ta'e macaafni qulqulluun nutti dubbataa jechuudha. Ar'as karaa Yesuus Kiristoosiin በክርስቶስ አማካኝነት ያሁ ኃይል እንድንጠጣ አውቶሪቲ ተሰጥቶናል። ምርግኑ ከነሜር ደንዴትኑ ከነሜር አንጎኑ ከነሜር you can eat ዱጉ ደንዴኛ ቢሻን ከነ ኬሳ galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Bishaan kana gaafa dhugnu jireenya keenyatu lalisa. Bishaan kana gaafa dhugnu gaa'ila keenyatu eebbifama. Bishaan kana gaafa dhugnu ikoonoomii keenyatu eebbifama. Bishaan kana gaafa dhugnu ibboo keenyatu hiikkata. Duwwaa keenyatu guuta. Cufaa keenyatu banama. Gaara keenyatu gadi jedha. Jireenya keenyatu hojjetama. Tun dubbii kana dubbadhuu isin eebbisuu nan barbaada. Gurri sagalee kana dhaggeeffataa jiru. Bakka jirtanitti haala keessa jirtanitti humna bishaan kanaatiin du'aan kee lalisuu haa jalqabu. Mul'anni kee du'ee haa lalisu. Abjuun kee du'ee haa lalisu. Ikoonomiin kee du'ee haa lalisu. Gammachuun kee du'ee haa lalisu. Nagaan kee du'ee haa lalisu. Eebbi kee du'ee haa lalisu. Boqonnaan kee du'ee haa lalisu. Maqaa Yesuusiin yaa'aan bishaan kanaa lafa onaa kee ajiisu. Hallelujah. Ega lafa onaa keessatti hin dho'aadhe katticha keessaa bishaan nu baasa waaqayyo jedhee Daawit nutti meera jechuudha. Ega waaqayyo ilma isaa Yesuusiin yookaan katticha isa isaan hordofanii deemaa turan sana lafa onaa yookaan biyya lafaa kana keessatti ajjeesuun dabarsee kennuudhaan akka inni du'u gochuun akka inni du'u eeyyamuudhaan bishaan kun nu maddeera jechuudha. Akkuma Museen dhagaa rukutee bishaan keessaa maddisiise. Hallelujah, hallelujah. Madaroba gadalabasya saba Israa'eliif Museen dhagaa rukutee akkuma keessaa maddisiise waaqayyo ilma isaa Yesuus keessaa jireenya nu maddisiiseera. Afuura qulqulluu nu maddisiiseera. Waa'ee afuura qulqulluu beekuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Kanaaf egaa tarii turtii wajjin qabnu guyyoota lamaan kana keessatti guutummaa isaa waa'ee afuura qulqulluu isin barsiisee nan fite jechuun hin yaadamu. Ta'uyyuu jireenya keessaniif murteessaa waan ta'eef waan xiqqoo dubbachuun barbaada jechuudha. Kiristaanni tokko akkuma jalqaba isinii kaase biqiltuun tokko dhaabbatee yookiin facaafamee biqiluudhaaf ija godhachuudhaaf guddachuudhaaf
akka dirqamaatti kan inni barbaadu bishaanii jechuudha. Wantoota inni barbaadu keessa sanaan ala guddachuu hin danda'u. Biyyoon jiraatee bishaan hin jiru taanaan guddachuu hin danda'u. Qilleensi jiraatee bishaan hin jiru taanaan guddachuu hin danda'u. Argitanii bishaan dirqama barbaachisaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Amanaan tokkos kiristaanni tokkos hafuura qulqulluu kanaan gaggeeffamuun, hafuura qulqulluu kanaan liqinfamuun, hafuura qulqulluu kanaan oofamuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee hafuura qulqulluu si'a jalqabaatiif wangeela Yohaannis keessatti kutaa adda addaa keessatti dubbateera. Caalatti garuu dubbiin Gooftaan Yesuus iddoo du'aa ka'ee guyyaa 40 booddee gaafa ol fudhatamuuf jedhu bartootatti dubbate, dubbiin hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 kaasee jiru baay'ee jireenya koo jijjiira jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa sana walii wajjin hin dubbisneetu itti fufnee dubbii Waaqayyoo walii wajjin baranna. Ergixanyaa nani utuun dubbii kana dubbadhu dhukkubni keessan iddoodhaa hin buqqaa. Utuun dubbii kana dubbadhu gaarichi hin jiga hin sigigaata. Utuun dubbii kana dubbadhu faanni kee deemsa hin argata. Utuun dubbii kana dubbadhu roba gadoo laba sundaa raba shiba mormitoonni kee inaaffitoonni kee warri nagaa kee goolan warri mul'ata kee goolan warri jireenya kee hafuuraa goolan rukutamu hin dha'amu. Ijji Waaqayyoo ammas argeera, harki Waaqayyoo si bira ga'eera, gaaffii keessanaaf furmaanni argameera. Haleluuyaa. Namni tokko sagalee isaatiin akkas ofirratti haa jedhu, furmaanni naaf argameera haa jedhu. Jedha ibakkaachoo ofirratti dubbadha, furmaanni naaf argameera jedha. Yesuus kun isin irratti haa ta'u. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa kutaa sana keessatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedha? Yeroo walitti qabamanitti ergamoonni yaa Gooftaa si'a kana Israa'eliin mootummaa deebiftaa fiiree jedhanii gaafatan. Inni immoo yeroon yookiis bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamne. Isin garuu hafuurri qulqulluu hin fudhan. Hafuura qulqulluu yommuu isinirra bu'u isin garuu hafuurri qulqulluun yommuu isinirra bu'u humna hin argattu. Yerusaalemitti, Yihuudaa hundumaatti, Samaariyaatti, amma handaara lafaatti dhuga baatuu koo hin taatu isaaniin jedhe. Haleluuyaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraataa akka ta'e deddeebi'ee karaa hin mamsiifneen isaanitti mul'ise. Guyyaa 40 akka isaan isa argan godhe. Waa'ee mootummaa Waaqayyoos isaanitti dubbate. Isaanii wajjin osoo jirus abdii abbaan koo isiniif kenne. Haa labagadoosyaa. Hojii ergamootaa 1 lakkoofsa 4. Abdii abbaan koo isiniif kenne. Isaan ani isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemiin ba'inaa jedhee isaan abboomeera. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessatti akkuma isin argitanii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota walitti qabee namoota gara jalqabaa isa wajjiniin jiranii maal jedhaanii idda du'ee du'aa ka'ee guyyaa 40 isaanii wajjiniin ture. Ifatti waa'ee mootummaa Waaqayyoo isaan barsiiseedha. Yaa'u bargixa asumaan utoo deemnu dubbiin Gooftaa dubbiin Kiristoos yeroo hundumaa waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos fakkeenya fudhata, gaaddidduu godhata waa'ee biyya lafaa kana malee biyya lafaa kana mata duree godhee otoo inni lallabu utuu inni barsiisuu hin argitan. Raajonni dhugaanis, barsiisonni dhugaanis, lallabdoonni dhugaanis kanuma ta'uu qaba jechuudha. Qamadiin mata duree lallaba keenyaa ta'uu hin danda'u. Boqqolloon mata duree lallaba keenyaa ta'uu hin danda'u. Kiraan manaa yookiin biyya jijjiirrachuun Dubaay, Ameerikaa, Keeniyaa iddoo garaagaraa deemuun mata duree lallaba keenyaa ta'uu hin danda'u. Mata duree lallaba keenyaa yeroo hundumaa waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo gaafa jennu immoo waa'ee Yesuus. Mootummaa Waaqayyoo jechuun Yesuus jechuudha. Leelaa nagaraa jedhama. Waa'ee baraa turtii waggootaa miti macaafni qulqulluun kan dubbatu. So namni gurra qabu kan inni dhaga'uun isaaf malu. Namni immoo ani waamameera tajaajilaafan waamame waamicha tajaajilaatuun irra jira nan dubbadha namni jedhus kan inni dubbachuu qabu yoo jiraate waa'ee dubbii mootummaa Waaqayyoo isa Yesuus dubbachaa tureeti jechuudha. Isaan barsiisaa tureedha. Kanaafuu asumatti waan dubbadhee darbuutuu karaa deemnu lallabni keenya inni dhugaan, barsiifti keenya inni dhugaan, faarfannaan keenya inni dhugaan kan inni irratti xiyyeeffachuu qabu mootummaa Waaqayyoo irratti jechuudha. Yesuus sana waan godheef edda waa'ee mootummaa isaatii isaan barsiisee booddee akkas isaaniin jedhe abdii abbaan koo isiniif kenne isan ani isinitti hime sana utuu hin fudhatiin Israa'el hin ba'inaa jedheenidha. Galanni Yesuusiif amma argattanitti hin deeminaa eeggadhaa jedheenidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Gadi buutanii gara lakkoofsa 8tti gaafa laaltanii hafuurri qulqulluun yommuu dhufu isin humna argattu jedheeni. Humna kanaan immoo handaara Yihuudaatti, Samaariyaatti, amma handaara lafaatti dhuga baatota koo taatu jedheenidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessatti gaafiin bartoonni Yesuusiin gaafatan
Israa'elin deebistee in hundeessita kan jedhudha. Akkuma isin beektan bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana tajaajilaa ture. Just gooftaan Yesuus tajaajilaa yeroo inni ture biyya lafaa kanarra Israa'elonni mana Yihuudoonni biyyoonni baay'een bittaa bulchiinsa warra Roomaa jalatti kan isaan jiranii jechuudha. Kanaaf yeroo sana tilliquu yennesu ximaat dheebuun isaanii inni guddaan, barbaachi isaanii inni guddaan, hawwiin isaanii inni guddaan, kadhanni isaanii inni guddaan, beelli isaanii inni guddaan maa inni Israa'el deebitee hundooftee mootummaa mataa isheetii hundeeffattee, siyaasa mataa isheetii hundeeffattee, dimoogiraafii mataa isheetii hundeeffattee, kaartaa mataa isheetii qabaattee, alaabaa mataa isheetii qabaattee of dandeessee akka biyyoota tokkootti akka jiraattuudha. Isaa sana gochuudhaaf immoo Iyyesuus akka waan dhufeet, Iyyesuus muummee ministeeraa yookiin immoo qondaala siyaasa wayii annaqaaqqa wayii godhanii waan yaadanii fi xiyyeeffannoon isaanii waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa seexanni duraan lole, waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa seera uumaa boqonnaa sadiitti seexanni lole diigee sana Iyyesuus isa ijaaruudhaa akka inni dhufe isaanii hin galle jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Iyyesuus gooftaan. Kanaaf gaaffiin isaanii maal inni Yerusaalem deebiftee nu ijaartaa. Ati aktiivistii cimaa yookiin poolitikanyaa cimaa wayii taate, gaggeessaa cimaa wayii taate biyya kana deebistee of nu dandeessifta. Of dandeenye kaartaa mataa keenyaa godhanna. Biyyi kun of dandeessi jedhanii Iyyesuusin gaafannaan Iyyesuus kan inni jechaan jiru ammas yeroo yookiin guyyaa abbaan koo mure beekuun isiniif hin kennamnedha. Amma hin beektanii, amma yaada Waaqayyoo hubachuu hin dandeessani, amma keeka Waaqayyoo hubachuu hin dandeessani, amma dubbii Waaqayyoo hubachuu hin dandeessani. Yeroo hundumaa kan isin qamadii jettaniif, yeroo hundumaa kan isin ittoo jettanii, kan isin biddeena kan konkolaataa mana kiraa manaa uffata kana bira kan hin darbineef jireenyi keessan ammayyuu inni kanne waan ta'eef humna isin barbaachisaa jedheenidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota koo dubbii kana gaafan dubbadhu na of galchaa. Sirriitti karaa sirrii akkasin na hubattan nan barbaada. Yeroo baay'ee xiyyeeffannoon keenya biyya lafaatti kan inni ta'u, dheebuun keenya biyya lafaatti kan inni ta'u, warri amiin jennu, warri akka tajaajilamnu barbaanne tajaajiltoota iddoo garaagaraatti affeerree finnus waa'ee gaaffii keenya yeroo kana akka nu deebisan barbaada. Isaanis waan nu yoo nu tuqan nuti iyyinuuf, yoo nu tuqan amiin jennuuf, yoo nu tuqan afaan haaraa dubbannuuf, yoo nu tuqan inni qinnaaqee humnuuf marra kabadaa koba jennee iddoo garaagaraatti waca humnuuf waan barbaadaniif xiyyeeffannoo sanaan saayikooloojikaal tireetimentii nurratti hojjetanii dheebuu keenya nu afarsanii Kiristoosin nu lallabuu hin dandeenye. Kanaaf Galaatiyaa keessatti Phaawulos warra Galaatiyaatiin isin yaa wallaalota Galaatiyaatiin jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Eenyutu akka Kiristoos isa kaleessa argitan deebitanii hin argineef ija keessan dura isa fannifamee ture sana akka deebitanii ilaaluu dhiiftaniif eenyutu tolcha isinitti tolchee jedhetu isaan gaafata jechuudha. Tolchitoonni har'as maqaa wangeelaatiin jiru. Tolchitoonni jiru. Raajuun tolchituun jirti. Faarfataan tolchituun jira. Lallabaan tolchituun jira. Paastarii tolchituun jira. Barsiisaa tolchituun jira. Tolchituu jechuun ija namaa Iyyesuus irraa kan kaasan, ija dhalootaa Iyyesuus irraa kan kaasan, Iyyesuus irraa kaasanii rakkina isaanii akka isaan argan, dheebuu isaanii qofa akka argan, beela isaanii qofa akka argan, barbaacha isaanii qofa akka argan, hawwii isaanii qofa akka argan, horra bagadoo laboosya biyya lafaa kana duwwaa ilaalaa akka deeman kan godhan as tolchitoonni jiru. Kanaaf ija keessan irraa qabadhaa jalaa didaa. Horra bagadoo amma waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhaga'uu isin barbaachisa. Phaawulos akkana jedha, isin dubbii jabaa isa lafee cabsanii nyaachuudhaaf yeroo geessanitti ammayyuu aannan barbaaddu ittiin jedhe. Kiristaanonni baay'een gara gulantaa kanaatti waan hin dhufiiniif aannan arra'aa hafu, aannan awwaa hafu, yookiin immoo dheebuu xuuxxoo, suusii xuuxxootu arraba isaanii irra jira. Yeroo hundumaa bibilcheessanii faffatanii mafaffatoo kan akkatti kennan barbaadu. Waan jabaa bira ga'uun barbaadan, waan jabaa bira kan si ga'u hafuurri Waaqayyoo gadhiifama. Galaanni sun yaa'ee si bira qaqqaba. Lafa onaa kee, laphee kee onaa kee bira qaqqaba. Gurra kee onaa bira qaqqaba. Jireenya kee onaa bira qaqqaba. Gola kee onaa bira qaqqaba. Sababii lagdi kun yaa'ee si bira ga'uuf yeroo kana jalqabdee biyya lafaarraa
duraa ija kee ol kaasta. Haleluuyaa. Lallabaa dinkiin taatu, luba dinkiin taatu, faarfataa dinkiin taatu, raajii dinkiin taatu, saba dinkiin taatu. Dinkii jechuun kan hin guddanne, umuriin kan lakkaa'u, qomatiin kan hin jijjiiramne, hojjaan kan hin daballe, warraba umurii dheeraa jiraatanii hojjaa xiqqoo namoota qaban hin taatan. Humna kana humni gadhiifamu kun guddina akkasii sirraa jijjiiree jireenya kee kallattii qabsiisa. Amiin jedhiin harkaa fudhadhu ati. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame yaa. Yesuusin gaaffii mootummaa biyya lafaa gaafatan. Yaadattu yoo ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 6 keessatti Yesuus Kiristoos qurxummii baay'isee fi biddeena baay'isee fi nama 5,000 nyaachiseedha. Nyaatanii quufanii amma barbaadan, amma isseedhanitti, amma deeffatanitti nyaatanii quufan. Sana booda Yesuus isa kaleessa arrabsan, sana booda Yesuus isa kaleessa jibban, sana booda kaleessa Yesuusin inni eessaa dhufe jedhan mootii godhanna jedhanii. Yesuus gidduudhaa ba'ee sokkeedha. Hin dheesseedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isa sana mitiin warcuma lafaa kana suusa'aan dhufne. Haleluuyaa. Ar'as pulpiitii lafaa suusa'a. Ulfina lafaa suusaa, simboo lafaa suusaa, maqaa lafaa suusaa, hiyyaaf waca namaa kana suusaa. Namoonni madagabara laboos sundaru lalaboos ribagadu lalaboos shendara labagoo deemuun hin danda'amu. Yesuus akka jedhe eeggadhaa jedheedha. Haleluuyaa. Isa malee humna hin qabdanii. Yaadattu yoo ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irratti Yesuus Kiristoos bartootaan akka jedhe ani waanan isinitti himu hin finne, waanan isinitti hime danuun qaba, garuu amma baachuu hin dandeessanii jedheera. Hafuurri qulqulluun yeroo dhufu garuu gara dhugaa hundumaatti, haleluuyaa, gara dhugaa hundumaatti, sobatti miti, shiratti miti, dabatti miti, gara garaa keenyaatti miti, gara kamitti, gara dhugaa hundumaatti. Mee dhugaa hundumaadha. Geggeessaan hafuura qulqulluudhaan guutame gara dhugaatti guddata. Raajiin hafuura qulqulluudhaan guutame gara dhugaatti guddata. Sabni hafuura qulqulluudhaan guutame gara dhugaatti guddata. Guddinni keessan gara guddinaatti hoolistikii taatu jechuudha. Guddina hoolistik ta'e. Haleluuyaa. Guddina akka mindinoo madaalawaa jechuudha. Guddina madaalawaa guddatu. Kana gochuudhaaf immoo hafuura qulqulluudha jechuudha. Hafuura isa Yesuus Kiristoos warri dheebotanii gara koo dhufanii dhugu jedhe wangeela Yohaannis keessatti. Haleluuyaa. Yohaannis boqonnaa 4 keessatti dubartittiidhaanis madaroo laabaa gaadiyaa isa kana kennaa Waaqayyoo too beekte situ kadhata ture. Inni bishaan yeroo tokko dhuganii horra bagaata yeroo hundumaaf dheebuutti hin ba'an sii kenna. Haleluuyaa. Waan tokkon isin eebbisa. Laphee korraan isin eebbisa. Na harkaa fudhaa. Amiin jedhaatu na harkaa fudhaa. Maqaa Yesuus nama Naazireetiin keessi kee amma maqaa Yesuusin hafuura kanaan haa guutu. Hafuurri kun gaafa si guutu waca daa'immanii dhaggeeffattu. Hafuurri kun gaafa si guutu waa'ee dabaa qulaa sitti urgaa'u. Israa'eloonni Gibxii ba'anii gaggeessu Waaqayyoo irraanfatan. Harka Waaqayyoo maannaa isa lafa onaa biddeena waaqarraa isa waaqarraa isaanii roob. Maannaa jechuun baay'isawee Yesuus jechuudha. Wat jechuudha. Nyaatanii wat jedhanii maal nyaata isaan jechisiisu nyaata dabaa qula Gibxii hawwaniidha. Ihetsaaninnet ነው. Kiristaanni tokko Yesuusin waa'ee biyya lafaa kanaatiif amanataan rakkina guddaa keessa jirra jechuudha. Wangeela lallabuun nun barbaachisu jechuudha. Xiqsii waamuun nun barbaachisu jechuudha. Haleluuyaa. Namni Yesuusin argine ikoonomiitti hin bal'atu. Namni spiritual life isaa hin ijaaramne dinagdeen isaa hin ijaaramu. Spiritual life isaa hin fayyine dinagdeen isaa hin fayyu. Spiritual life isaa nagaa miti taanaan dinagdeen isaa nagaa hin ta'u. Har'a waan tokkon isinitti dubbadha. Hafuurri jireenya hafuura keetii fayyisu gadi waan sii dhiifameef sababa hafuurri kee fayyuuf haleluuyaa. Dhimmoonni kee hin fayya, gaa'elli kee hin fayya, kiisiin kee hin fayya, hojiin kee hin fayya, maaddiin kee sanyiin abbaa keetii hin fayyu. Haleluuyaa. Isqeel 47tti bishaan iddoo aarsaatii dhangala'e. Haleluuyaa. Galanni lafa inni ga'e hundumaatti lubbu qabeeyyiin hin jiraatanii. Haleluuyaa. Galaan inni kun jireenya kenna. Bishaan inni kun jireenya kenna. Dheebuu duwwaas hin baasu. Haleluuyaa. Inni jireenya kennu jireenya yeroo duwwaa miti temporally adalam for the heavenly life.
jireenya yeroo dheeraatiif jireenya walitti fufaadhaaf maqaa Yesuusiin humna kanaan guutama. Gooftaan ayyaana kana isin irratti haa baay'isu. Hallelujah. So afuura qulqulluudha jechuudha. Yesuus Kiristoos kan inni ittiin dubbate afuura qulqulluu yoo argattan jechuudha. Waa'ee afuura qulqulluu gaafa kaafnu afuura qulqulluun afuura humna wayii duwwaa miti. That is power only, that not only power. Humna duwwaa otoo hin ta'in that is God itself. Waaqayyo mataa ofuma isaatii inni waaqayyoodha. Hallelujah. Afuura qulqulluun qabnu taanaan konkolaataa motora hin qabneedha jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Shiboo ibsaa humni ibsaa keessa hin jirre jechuudha. Ameen ameen. Shiboon ibsaa kan diriiruuf shiboo ibsaa agarsiisuu barbaadanii utuu hin ta'in humna ibsaa sana iddoo barbaadamuun kaayyoo barbaadamuun ga'uudha jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Aniif isin afuurri qulqulluun nu keessaa hin hojjetu taanaan reacting godhu taanaan aniif isin amma shiboo ibsaa taanaa jechuudha. Dadachaanee teenya jechuudha. Abbaa argetu nu dachaasee bobaa jala nu keewwata. Abbaa argetu dachaasee nurra ejjeta. Abbaa barbaadetu kutee geessee mooraatti uffata nurra buufata. Shiboo ibsaarra garuu uffatan buufata. Hallelujah. Humni kun sittaa guutu maqaa Yesuusin. Sin eebbisa laphee korra. Arraba korra waaqayyotu jira. Humni kun sittaa guutu. Iddoo jirtu sittaa guutu. Yoos ol ka'aa deemtu. Yoos milkaa'aa deemtu. Yoos ulfaachaa deemtu. Yoos bal'achaa deemtu. Yoos eebbifamaa deemtu. Humni kun maqaa Yesuusin siyaa hargatu. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Siyaa argatu maqaa Yesuusin. Eebbifama. Humni kun isinitti haa guutu. Hallelujah. Humna kana amma fudhattanitti maal hin godhiina? Taa'a jedheen. Ameen. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14tti annan deemaa jedhe deemuu koo wayyaadha. Isa si wajjin turu garuu isiniif ergaa. Leela asnaany gargaaraa isa ta'e deeggaraa isa ta'e tumsaa isa ta'e isa isiniif ergaa. Waaqayyo isinii ergaa. Hallelujah. Akkuma Yesuus deemeen afuurri qulqulluun dhufe. So macaafa qulqulluu keenya keessatti afuurri qulqulluun yeroo garaa garaa maqaa garaa garaatiin yeroo waamu argina. Fakkeenyaaf afuura jedheetuma waamna. Maariqoos 1:10, Galaatiyaa 5:5, Mul'ata 22:17 barattanii gaafa laaltan kutaa kana keessatti afuura jedheetu waama jechuudha. Hallelujah. Afuurri qulqulluun qaama waaqaa dhagna afuura qabuudha malee qaama qaqqabatamuu hin dandeenyedha jechuudha. Qaama waaqaa qaama dhagna qabuudha garuu qaama dhagna harka keenyaan yookaan immoo siinsi orgaansii keenyaan yookiin qaamota miira keenyaatiin siinsi gochuu arguu hin dandeenye jechuudha. Ija keenya afuuraa isa laphee keessatti banamutu argaa jechuudha. Siinsi kan isa godhu isa kana jechuudha. Gooftaan maqaa Yesuusin hunduma keessan afuura kanaan haa eebbisu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Afuura qulqulluu jedhamee waaqa waameera. Afuura qulqulluu gaafa jedhu afuurota xuraa'otarraa adda kan bahe, kaayyoon adda kan bahe, qajeelummaan adda kan bahe, qulqullummaan adda kan bahe, hojiidhaan adda kan bahe. Hallelujah. Afuura qulqulluu jedhamee waamameera. Isaayyaas 63:10-11 Tasalonqee isa duraa boqonnaa 4:8 dhaqxanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa afuura waaqayyoo jedhamee waamameera. Maqaa yookiis waaqayyo ta'uu isaa ibsuudhaaf kan itti fayyadame jechuudha. Hallelujah. Roomee 8:4 irratti warri afuura waaqayyootiin gaggeeffaman isaan ijoollota waaqayyooti. Praise God. Warri kam? Warri afuura waaqayyootiin gaggeeffaman. Hallelujah. Ijoollee waaqayyoo kan ta'uu kan dandeenyu afuura kanaan gaafa gaggeeffamnudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Afuura abbaa jedhameera, afuura ilmaa jedhameera, afuura ilmummaa. Hallelujah. Roomee 8:15 irratti immoo warri nuyi afuura ilmummaatti guddifamuu isarraa fudhanne. Praise God. Afuura ilmummaatti isa sodaa cubbuutti nun deebise, isa garbummaa cubbuutti nun deebise, isa sodaa jalatti nun dhiine, isa sodaa jalatti nun binne. Maal jalatti? Afuura qulqulluudhaan maal fudhanneera? Afuura ilmummaa. Mee afuura ilmummaa jedha. Afuura qulqulluu gaafa fudhannu mucaa waaqayyoo ta'a. Hin ilaalla kaayyoo afuura qulqulluu 5tu jira. 5 isaa guyyaa boru walii wajjin hin ilaalla. Afuurri qulqulluun nu gargaara waan ta'eef. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. So afuurri qulqulluun afuura gooftaa, afuura dhugaa, afuura jireenya. Roomee 2:8 afuura jireenya jedhamee waamameera. Hallelujah. Afuurri kun gaafa namatti galu jireenyatu namatti gala. Rabagadoosiyaa. Sababii jireenyi sitti galuuf dhimmoonni kee jiraatoo ta'u. Sinan eebbisa eebba kana. Maqaa Yesuusiin
dafqi kee, dadhabbiin kee, dhamaatiin kee, maasiin kee, maaddiin kee jiraataa ta'uu akka inni danda'utti humna jiraachisu sirratti ajajeera maqaa Yesuus. Hafuura jireenyaa. Duwwaa miti baay'ee jechan jaaladhu tokkoffaa Phexros boqonnaa 4:14 irratti hafuura ulfinaa. Haleluuyaa. Namoonni sababii Kiristoosiif yoo nu salphisan iyyuu hafuurri qulqulluun ulfinaan nu guutaadha. Haleluuyaa. Maal godha? Hafuura ulfinaa. Mee hafuura ulfinaadha. Hafuura ulfinaa. Hafuurri kun gaafa sitti guutu. Hafuurri kun gaafa si guutu hin ulfaata. Hin ulfaata. Utuu hin jaalatiin si ulfeessu. Utuu si arrabsanuu si ulfeessu. Utuu si lolanuu si jibbanuu si ulfeessu. Si ulfeessisa. Ulfaatina kee dabala. Maqaa Yesuusiin sababii dubbii kanaa ulfaatinni jireenya keessanii adabalu. Haleluuyaa. Yohaannis 14:16 irratti immoo jajjabeessaa jedhameera. Akka hiriyaa, akka namaa, akka abbaa argee nu cabsee nu bira kan hin darbine. Haleluuyaa. Nu xiqqeessee ati hin taatudhee kan nu bira hin darbine. Iddoo jirru lafa onaa keenya jiisaa jireenya keenya kan hojjetu. Akka lafee mana Israa'el isa gargar bittime sana deebisee ribuu kan itti galu, foon kan itti godhu, jireenya kan itti godhu, hafuura jajjabeessa. Haleluuyaa. Ergaan sii qaba obboleettii ko, ergaan sii qaba obboleessa ko, lafa jirtu, haala keessa jirtu, dirree keessa jirtutti inni si jajjabeessu hafuurri Waaqayyoo gadhiifameera. Mee jajjabeessaa koo jedhime. Abbaan si biraa deebi'a, haati si biraa deebiti, obboloonni hiriyoonni kee si biraa deebi'u. Si biraa kan hin deebine yeroo hundumaa si wajjin kan jiru jajjabeessaan kee rabagadoola raboo si jajjabeessa. Mee jajjabeessaa koo jedha. Haleluuyaa. Wangeelotodha. Macaafa qulqulluutedha namiti. Wangeela Yohaannis 14:16 dhaqaatii dubbifadha. Haleluuyaa. Waa'ee eenyummaa hafuura qulqulluu isinitti meetan yaada koo walitti qaba. Hafuurri qulqulluun hafuura duwwaa utuu hin ta'in uumaadha. Inuuma. Uumuu jechuun waan hin jirre, addunyaa hin jirre irraa jechuudha. Sin eebbisa dubbii kanarra dhaabbadhe. Haleluuyaa. Uumama boqonnaa 1:2, Iyyoob boqonnaa 33:4 irraa argattu. Hafuurri qulqulluun uumaadha. Humna uumuu of keessaa qaba. Sin eebbisa. Sababii hafuurri qulqulluun sitti galuuf, sababii hafuurri qulqulluun sitti guutuuf, sababii hafuurri qulqulluun keessa kee jiruuf yeroo kanaa jalqabee dhimmi kee hin jirre sun hin jiraata. Akkamitti jiraate? Eessaa dhufe jedhanii amma wal gaafatanitti si uuma. Uumaatu si uuma. Inni uumaadha waan ta'eef. Haleluuyaa. Inni lammaffaan hafuurri qulqulluun hunduma beeka. Omniscient. Hunda beeka. Tokkoffaa Qorontos 2:10 hanga 11, Yohaannis 16:13 ilaaluu dandeessu. Hunduma beeka. Jalaa hin dhokatu. Dhimmi dinagdee jalaa hin dhokatu. Dhimmi siyaasaa jalaa hin dhokatu. Dhimmi fayyaa jalaa hin dhokatu. Dhimmi hafuuraa namaa jalaa hin dhokatu. Haleluuyaa. Iddoo si jalaa daatee argee si baasa. Inni waan hunduma waan beekuuf. Haleluuyaa. Humna kanaan humni beekumsaa kun sitti guuta. Kanaaf Phaawulos namni hafuuraa waan hunduma shallaga, isa garuu namuun shallaguu kan inni jedhuuf. Hafuurichi humna beekumsaa dhangalaasa. Sin eebbisa dubbii kanarra dhaabbadhe. Rabagadoos dubbiin arraba koorra jira. Amanaan harkaa fudhaa. Dubbii kanarra dhaabbadheen si eebbisa. Humna dubbii kanaatiin yeroo kanaa jalqabee beekumsi hafuuraa, beekumsi ogummaa biyya lafaa, ogummaa waaqarraa sammuu keettaa guutu. Humni kun si keessatti hojjechuu haa jalqabu. Inni kan biraan humna qabeessa, aangoo qabeessa. Haleluuyaa. Wanti inni dadhabu hin jiru. Luqaas 1:35-15 ilaaluu dandeessu. Hundumaa danda'a. Omnipotent. Iyyoob 33:4 bara baraan kan jiraatudha. Bakka hundumaa yookiin omnipresent kan jirudha. Haleluuyaa. Alaalatti si hojjeta jechuudha. Iddoo harki kee hin geenye siiga, iddoo beekumsi kee hin geenye siiga, iddoo sammuun kee hin geenye, iddoo barumsi kee hin geenye, iddoo ilmeessuma keeti, iddoo maatiin kee sanyiin kee hin geenye siiga. Haleluuyaa. Galgala kana sirrattan dubbadha sa'aatii kanaa jalqabee maqaa Yesuus nama Naazreetiin humna dubbii kanaatiin dhimmoonni kee suuqa jiran yoo mul'isu waa jalqaban, argamuu waa jalqaban, barbaadamuu waa jalqaban, mul'achuu waa jalqaban. Kuni maqaa Yesuusiin isinirratti ta'eera.
Kanaaf egaa Yesuus Kiristoos dheebodhaa kan inni nuun jedheef. Dheebodhaa. Humna iddoo hundatti argamu. Humna waan hundumaa hojjetu. Humna waan hundumaa beeku. Humna na dhimmoota keenya nuu uumu. Haleluuyaa. Humna kana dheebodhaa jedhe. Hin dheebotta yoo ta'e sagantaa kanarratti dubbii amma dubbatamu kanaan humni kun si argata. Dhimmoonni kee bakka jiranitti sirraa'uu jalqabu. Maqaa Yesuusiin kun sirratti ta'eera. Haleluuyaa. Har'aaf asumarratti an xumura. Guyyaa boru hafuurri qulqulluun nu gargaara. Amanaaf hafuura qulqulluu kan jedhu walitti finnee jireenya kee hafuura qulqulluu waliin ilaallee hin kadhanna. Guutamuutu ta'a namoota baay'ee. Rabagatos utuu hojjetanuu namoota afaan haaraa dubbatan, utuu hojjetanuu utuu ciisanuu irriba isaanii keessa namoota afaan haaraa dubbatan, guutamuun namoota ta'uuf namoota waa'ee waaqarraa suusaan, namoota waa'ee dubbii waaqayyoo suusaan, hafuura qulqulluu namoota suusaan, biyya lafaa kanarraa kan hiikkatan, buqqee biyya lafaarraa, dabaaqula biyya lafaarraa, sossobaa aannan xobbee tajaajiltootaarraa kan hiikkatan, xuuxxoo kan lafa kaa'an hin guutamu. Hafuurri kun si guuta. Haleluuyaa. Kun sirratti haa ta'u maqaa Yesuus. Gooftaa keenya kana hunda waan gootuuf ulfaadhu. Sadhageenyeen jiraachuu nu gargaara. Humni dubbii kana lafa jiranitti jireenya obboloota kootii irratti haa hojjetu. Ana irratti haa hojjetu. Maqaa Yesuusiin sagaleen kee humna qaba. Humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa qara lamaan qarame caala humna qaba jedhamee barreeffameera. Humna dubbii kanaatiin guutamuu naa ta'uuf, guutamuu naa ta'uuf, guutamuu naa ta'uuf amma biyya lafaa hiikkatanii, yaada biyya lafaa hiikkatanii, yaada aduu gadii kana dhiisanii, waan waaqarraa abjootanii jireenya bara baraatiif fiiguu akka danda'an hunduma keenya gargaara. Kana waan gootuuf ulfaadhu. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Nu gargaari. Maqaa kee maqaa Yesuusiin. Ameen. Gooftaan koo ayyaana isin haa baay'isu. Borutti fufnee walii wajjin kadhannaa. Namoota dhukkubsataniif nan kadhadhaa. Namoota gaffii garaagaraa keessa jiraniif nan kadhadhaa. Namoota dhimmoonni keessan qabameef nan kadhadhaa. Waaqayyo kana hundumaa gadi lakkisa. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Dubbii kana dhaggeeffadhaa. Humnaan ofirratti rabsaa. Hafuura qulqulluu shaakalaa. Dheebodhaa jechuun barbaada jechuudha. Xilqa filaagoota illee horii gabbaachawaa barbaada. Hafuurri kun isin guuta. Dhimmoonni keessan karaa hafuura kanaa guutuu ta'u. Gooftaan hunduma keenya eebbisu yeroo gaarii nu kenneef haa ulfaatu. Eebbifamaa yeroo gaarii. Shalom.